Akkam jirtan ala manaan sa'a namaan maatii waatiin dakaa gaaran biyyoon kabajamtoota daawwattoota fi jaallattoota qophii mil'uu tibbana sagantaa keenya mil'uu tibbana har'aatiin qabxiilee jajjaboo torbanii sadirratti fuulleeffanna labsii qeerroo fi fincila xumura gabrummaa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi lola gabroonfattoota lamaanitiin Muhammad Fantaalleetiin ogeessi kaameraa fi teeknika Abdii Jamaal wajjin jiraamu hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Labsii qeerroo fi fincila xumura gabrummaatiin eegalla qabsoo hadhooftuu walitti fufiinsan aarsaa lubbuutii hanga qaama hir'achuu akkasumas bara jireenya ofiitti wareegamuutiin godhameen wayyaaneen laaffattee teessoo geggeessummaa fi olaantummaa murna isiitiin qabamee ture akka harkaa fuudhamu ta'uu danda'e. Olaantummaan handhuura aangoo kan wayyaaneen to'attee turte kan laafes qabsoo qofaan osoo hin taane tarsiimoo fi geggeessummaa hayyoota Oromootiin ture. Gaffileen bu'uuraa afur Oromoof warra ijoo boba'aa qabsichaa turanidha. Dhimma Finfinnee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu fi ofiin of bulchuu yookiin nama ofiin filataniin buluuf Fiidhaan Oromoo dhaabbachuu akkasumas siidan gabroonfattoota Finfinnee keessaa akka buqqa'utu gaafatamaa ture. Haa ta'u malee jijjiirama sobaa maqaa haaromsa gadi fagoo jedhuun waggaa lama qofaaf mul'ateen kan qabsaa'ee sobamee dhimma Finfinnee ittuu ammaatee kondominiyeemiin kooyyeeffachee walakkeessa lafa Oromiyaa irratti ijaaramee jiraattota Finfinneef kennameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ittuu bal'atee lafa Oromiyaa irraa murachuudhaan kutaan magaalaa kurnaffaan hundeeffamee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhamee odoo gaafatamu guddina afaan Amaariffaaf jedhamee naannoo Oromiyaa keessatti Amaariffi kutaa tokkoffaarraa akka eegalu taasifamee jira. Hidhaa fi ajjechaan nurraa haa dhaabbatu kan jedhu ittuu caalee manneen barnootaa Oromiyaa keessaa hedduun gara mana hidhaatti geeddaramanii jiru. Mirga ofiin of bulchuu Oromoon gaafate gara dabarsuudhaan maqaa paartii bilxiginnaa jedhuun seera namni kamuu bakka itti dhalate bulchuu danda'a jedhuun Ormi lafa Oromoo irratti dhalate carraa namaa fi biyya Oromoo saamuu fi bulchuu jedhu argateeti jira. Badii fi saamichi Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana ilaalchisee kan hin callisne uummanni Oromoo ammas galee hirrafne qabsoon ittuma fufe gabroonfata kanatti xumura gochuudhaaf qabsaa'aa jiraachuu uummanni Oromoo beekansaa hayyuunsaa waayyuunsaa manguddoon jaarsi fi aayyoleen dabalatee qeerroon Oromiyaa dararaa fi gidiraa Oromiyaa kanatti dhuma gochuuf dirree mormiitti seenee jira. Sadaasa 12 bara 2019 irraa eegaluun guyyaa hin murtoofneef qeerroon Oromiyaa bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf golee Oromiyaa hundarratti fincila xumura gabrummaa jechuun labsee jira. Labsii kanaanis immoo lagannaa gabaam uggura geejjibaa fi warraaqsa qabsoo xumuraatiin sochiin eegalamee jira. Labsiin qeerroo kun marsaa shanaffaan erga labsamee booda kan ammaa kun immoo labsii xumura gabrummaa jechuun guutuu Oromiyaatti fincilli boba'aan dhoohee jira. Oolmaa guyyaa tokkoffaa fi lammaffaa fi sadaffaatiin godinaalee aanaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti warraaqsi xumura gabrummaa bifa ajaa'ibsiisaa ta'een baqaqee jira. Sochiin konkolaataa aanaalee hedduutti kan dhaabbate yoo ta'u aanaalee Oromiyaa muraasa keessatti immoo xiqqaatee jira. Qeerroowwan hedduun humnoota addaa poolisii Oromiyaatiin wareegamanii jiru. Akkuma hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad jedhame dhawaata dhiigni dhangala'uun dhiigni danfaa deema. Munni shiftaa bilxiginnaa biyyattii afaan qawweetiin ukkaamsee bulchuuf marxifatee ka'e miira abdii kutannaa agarsiisu jalqabee jira. Keessumaayyuu maatii qabsaa'otaa ajjeesuu hidhuu manneen jireenyaa jalaa gubuu qabeenya isaanii saamuu fi doorsisuun biyyattii keessatti bifa ija baaseen mul'achuu jalqabee jira. Tibba kana obboleessa rogeessa Oromoo kan ta'e Yaayyaa Bashiir barsiisaa Gaalib Abbaa Saambii humnoota abbaa irree badii tokko maletti rasaasa afuriin erga rukutaniin booda bosona keessatti gatuun namni argee fuudhee hospitaala Jimmaatti gargaarsi yaalaa taasifamaa ture. Obboleessi keenya kunis haleellaa rasaasa sanarraa
dandamachuu dadhabuun lubbuun dabreetii jira. Akkuma yaadatamu dukkaanni obboleettii Jawaar Mohaammed murna shiftootaa kanaan saamamuun ni yaadatama. Murni biltiginnaa erga abdii kutatee booda maatii qabsaa'otaa gidirsuun ifatti mul'achuurra dabree gara gaagama lubbuu namaatti tarkaanfatee jira. Namoota to'atamanii harka mootummaa jiran guyyaa adii mana hidhaa keessaa gadi baasee ajjeesuu jalqabee jira. Kanaaf Oromoon labsii xumura gabrummaa qeerroon Oromoo labsite hordofuudhaan sirni abbaa irree kanatti xumura gochuuf akkuma kaleessa wayyaanee qeesitti galchetti sirna kana ofirraa fonqolchuuf hanga xumuraatti qabsaa'uu akka qabu qeerroon Oromoo fi hayyoonni dhaamsa dabarfatanii jiru. Isin yaadachiisumaaf labsii qeerroo keessa tarkaanfiiwwan fudhataman tokkoffaan daandiiwwan guutummaa Oromiyaa keessa jiran cufuudhaan uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee adeemsisuu. Haaluma kanaan konkolaataan mootummaa kamuu ambulaansii irraa kan hafe Oromiyaa keessa socho'uun hin danda'amu. Konkolaataa fi dogdoqqeen sirna shiftaa kamuu kaabinee fi basaastota fe'ee gandoota araddaalee Oromiyaa keessa socho'u xiyyeeffannaa addaatiin ni hordofama. Socho'uuf yaalii kan taasisan immoo itti gaafatamummaan kan mataa isaanii akka ta'u qeerroon kan dabarse. Lammeessoon caasan shiftaa biltiginnaa ofiin jettu Oromiyaa bakka muraasatti hafte guutummaan guututti Oromiyaa keessaa qulqulleessuun caasaa haaraa uummanni filateen bakka buusurratti cichoominaan ni qabsaa'ama. Sadeessoon dangan Oromiyaa sirna nafxanyaa diinan akka hin cabne Oromoon hundi tikfachuu. Arfeessoon uummanni keenya waan danda'een qaama isa ajjeesuuf irraa dhoowwuu akka qabu qeerroon ifaan ifatti labseetiin jira. Duula Oromiyaa diiganii akka sabaatti Oromoo dhabamsiisuuf nafxanyaan bantee jirtu kana ofirraa qolannee biyya keenya Oromiyaa diinarraa ittisnee ofis akka sabaatti oolchuuf Oromoon hundi bakka jirru dammaqee akka hirmaatu waamichi qeerroorraa dhiyaatee jira. Oromoon marti umrii fi saalan osoo dambaane waan danda'u hundaan qabsoo dirqamee itti seene kan ammoo hirmaachuudhaan xumuratti gochuu akka barbaachisu qeerroon dhaamsa dabarsee jira. Xumura yeroo ammaa keessa jirru kanatti Oromoon gaaffii siyaasaa gaafateem deebii argachuun hafnaan Oromoo ta'ee lubbuun jiraachuun isaa yakka ta'eera. Oromummaan shororkeessummaa jedhamee yakkamee jira. Oromoon haleellaa irratti baname kana jalaa bahuudhaaf immoo wal malee fira biraa eeggatu gara biraatii hin qabu. Kanaafis kana booda kan nurraa eeggamu boqonnaa malee qabsoo hanga xumuraatti itti mudduudha. Oromoon duula waamicha sirna shiftaa biyyee fi sirna nafxanyaa Oromiyaa keessaa qulqulleessutti hin hirmaanne jiraachuu hin qabu. Duula nafxanyaan Oromoo lafarraa fixuuf bante qolachuu irratti Oromoon hundi gamtaan falmannee of baraaruuf waliin dhaabbannee haa falmannu kan jedhudha. Kun labsii qeerroo labsa keessaa kan fudhatamedha. Mil'uun keenya akkuma itti fufetti jira gara qabxii keenyatti nutti dabarra. Tololitti deebinee jirra gara qabxii keenya lammaffaatti tarkaanfanna. Qabxii keenya lammaffaan dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Baqqalaa fi Jawaar Mohaammed, Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaana fi kanneen biroorraa waa dudubbanna. Paartiin maqaa fi eenyummaa sabootatiin yayyabame walitti dhufuudhaan caasaa Adduwaayii jedhamu qabatee biyya Itoophiyaa geggeessaa ture irra jireessan hannaa fi saamicha irratti bobba'anii jireenya uummata biyyaa osoo hin taane jireenya dhuunfaa aanga'oota fi ministeerotaa jijjiiranis adeemsi kunis eenyummaa saboota akkaataa yaaddoo hin qabne karaa qabatee turuunsaa waraqaaleen qorannoo hedduun agarsiisaa turaniitiin jiru. Gama biraatiin mooraa qabsoo leellistoota biyya tokko afaan tokkoo fi amantii tokko jedhan keessatti ammoo waa'een sabaa fi sablammii akkasumas ammoo mirga ofiin of bulchuu fudhatama qabaachaa hin turre. Kanaafis ammoo gaaffin isaanii jalqabaa maqaa sabootatiin wanti bu'uureffame marchi akka diigamu akka baduu fi dhabamu ture. Adeemsi ministeera muummichaa Dr. Abiy Ahmedis kan amma yeroon isaa irra ture gaaffii mooraa qabsoo leellistoota Itoophiyaa kan ta'e kana deebisuudhaan kan eegale ture. Paartileen maqaa sabaatiin yayyabaman danuu balleessuu fi gatii dhoowwachuun adii aditti dubbatamuun jalqabame yookaan eegalame ture. Kanuma wal qabachuunis Dr. Abiy namoota isa deeggaran kanneen kaabinee fi kaadiree OPDO duraanii turan hedduu bakkatti deebisuudhaan akka ujummootti itti gargaaramuu
eegaleen geggeessitoota jaboo yaada biyyi sababa malee hin fudhanne of duraa kaase geggeessitoota miseensa paartii bilxiginnaa hin taane kanneen dhageettii fi cimina qaban immoo rukutuu murteesse. Kanaanis qondaalota dhaabbilee siyaasaa Oromoo dabalatee kan biroo hedduu mana hidhaatti guursise. Ilaalcha Oromoo kutaan adda qooduu fi sabummaa xiqqeessuun caalmatti gabbataa dhufe. Ministeerri muummee biyyattii afaan guutuudhaan sabboonummaa xiqqeessaa arrabsaa fi sabboontotatti immoo eekamuu eegaleem. Kanaafis akka fakkeenyatti kan fudhannu yoota muraasa dura afgaaffii OBN waliin taasiseen gaaffii ati sabboonummaa Oromoo diigaa jirta jedhu kun dhuguma jedhuuf yeroo deebii laatetti sabboonummaan Oromoo waan hin jirre barbaaduudha jechuun fakkeenya fudhachuun sabboonummaa Oromoo ibsee dhaggeeffannee walitti deebina. Tole Dooktar mee sabboonummaan isiniif maali? Dubbiin kun keessattuu yeroo gabaabaa asitti haala qabsoo uummata keenyaa joonjessaa jiru balleessaa jiru keessas hangafaati. Oromoon waan hin jirre barbaachuu keessa rakkachuu hin qabu. Kanaaf jecha tokkoon sii kaasuu barbaada. Barattoonni lama hiriyoodha. Hiriyoota lama ta'anii barumsa barachaa oolaniitu xiqqoo qe'ee keessa turu. Namoonni kaan barsiistonnis barattoonnis ba'anii deemu. Yeroo gara bakkeetti ba'anii hoolota sadii argatu. Argataniitu ijoolleen kun mari'atti. Yaa ijoollummaa keessa dhabnoo geetamu jedhamanii mari'ataniitu qalamii mana barumsaa keessaa fudhatanii guguddisaniitu hoolaa tokkoffaa irratti lakkoofsa tokkoffaa barreessu. Tokko jedhanii barreessu. Isa lammaffaa irratti lama jedhanii barreessu. Isa sadaffaa irratti afur jedhanii barreessu. Qalamii diimaa guguddisanii. Barsiistonni mana barumsaa dhufanii fooliin mana barumsaa jijjiiramee jira. Maaltu uumame jedhanii gaafa barbaadanii hoolonni fincaanii waa baay'ee godhanii manni babbadee jira. Kana booda hoolaa tokko gaafa argan lakkoofsa tokkoffaa qaba. Kan biraa gaafa argan immoo lakkoofsa lammaffaa qaba. Kan biraa gaafa argan lakkoofsa arfaffaa qaba. Barsiistonni kan arganii isa manni xuraa'ee ajaa'isan dagataniitu hoolaan sadaffaa badee jiraadhan. Hoolaan sadaffaa badee jiraadhanii barbaachuutti galan. Argachuu dadhabanii sana booddee barattoonni dhufan. Barattoonni gaafa dhufanii barattoota wajjin qe'ee mana barumsaa sana guutuu sakatta'aa barbaadaa oolan. Hoolaan sadaffaa badee jira. Kudha tokkoffaan jira, lammaffaan jira, arfaffaan jira, sadaffaatu badeedhanii. Ijoolleen barreeffama sana barreessan jiru lamaan dhufanii jiru. Woo dubbatanii adabamuuf deemu. Akka nama hin beekne warra hin beekne wajjin guyyaa guutuu barbaachaa oolan. Hoolaan sadaffaa sun hin jiru. Jalqabumarraa hin jiru. Yaadan jirreedha. Yaadan jirre ta'uusaa namni baay'een hin beeku. Hin beekuuf barbaade. Warri beekus immoo waliin barbaade. Warri beekus dubbatanii dubbicha sirreessuu badii ofii amananii irraa barachuu isaniitu akka hin beekne ta'anii warra hin beekne wajjin barbaachuu keessa deeman. Dubbiin Oromummaas kana, dubbiin sabboonummaas kana. Waan hin jirre barbaachuuf cinqamuun barbaachisaa miti. Haasaa Dr. Abiyyi kanarraa kan hubatamu sabboonummaan hoolaa hin jirre barbaaduu fakkeessuu isaati. Dabalataanis immoo sabboonummaan kalaqa namoota kashlabbee kanneen barsiisotaaf hin abboomamnetti fakkeessuun dubbachuu isaati ibsa miidiyaaf laatiin. Irra deebuudhaan namoonni sabboonummaa biyyaa odeessuu dhiisanii sabboonummaa Oromoo bu'uureessan sunniin sobanii har'aa uummata burjaajessaa jiru jechuunsaa ergaa biroo of keessaa kan qabu dabarfachuu isaati. Dr. Abiyyi Ahmad ilaalcha faallaa sabboonummaa Oromoof qabuun caaseffama sirna mootummaa isaa gad fageessee dhaabuudhaaf ciiseen jiru. Kanaafis ammoo hayyoota siyaasaa Oromoo qabsaa'ota wayyaanee kuffisuu keessatti qooda leencaa qabatan kanneen takka qabsoo Oromoo gananiin bayne qabsoo Oromoof amanamoo ta'an kophatti foo'uudhaan mana hidhaa keessatti dararaa